akkaan dabaleera. Kun uksoo kanaan jiruuti. Kun kan dhaga'ame. Keessumaa Itoophiyaaf ulaan Baabel Mandab yookiin immoo kan galaana diimaa irratti argamu kun cufamnaan baay'ee addeessaadha jedhu xiinxalaan. Viidiyoo kana keessa ilaalla. Iraan ulaa Hormuz cufteetti. Ulaa galoo galaana Edenii fi galaana diimaa gidduu argamu ulaa Baabel Mandab danquuf dhaadataa jirti. Yoo Baabel Mandab cufame ulaan boba'aa addunyaa keessaa dabalataan 12% ta'u ni danqamaa jechuudha. Iraan loltoonni Ameerikaa bulchiisa ishee irratti bobbaafamnaan waraana kana gara diree waraanaa biraatti akka babal'istu himteetti. Hoogganaan waraana mootummaa Iraanitti dhiyeenya qaban Iraan dandeettii fi fedhii ulaa kana danquu qabdi jechuun dubbachuu isaanii maddi oduu Iraan Tasnim gabaaseera. Ameerikaan buufata boba'aa Iraan kan ta'e Kaarg haleellaan Iraan ulaa galaanaa kana akka cuftu himteetti. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boba'aa Iraan fudhachuu akka barbaadanii fi odolattees to'achuuf akka fedhan kan irra dubbataniiru. Ulaan Baabel Mandab eessatti argama? Ulaan Baabel Mandab fiixee galaana diimaatti argama. Gamasiin Yementu daangessa. Gamasiin immoo daangaa Eertiraa fi Jibuutiitu jira. Dooniiwwan garba guddaa Hindii fi galoo galaana Edenirraa ka'an ulaa Suwiis Kaanaal ga'uudhaa fi Baabel Mandab qaxxaamuruu qabu. Ulaan kun fageenya yookiin immoo dheerinni isaa kiiloomeetira 115 dheerata. Bal'inni isaa immoo kiiloomeetira 36. Bara 1869 bo'oon Suwiis Kaanaal banamuu hordofee Baabel Mandab sochii daldala addunyaa keessatti shoora murteessaa akka qabaatu ta'e. Kanaanis Awurooppaa fi Eeshiyaa gidduu adeemuuf daandii galaanaa isa gabaabaa ta'e. Galaanni diimaa sarara doonii akkaan ka'ooman keessaa yoo ta'u, tiraafika daandii galaana addunyaa keessaa tokko arfaffaa qabata. Akka odeeffannoon boba'aa Ameerikaa agarsiisutti taanaan biyyoota baha giddu galeessaa fi Eeshiyaa irraa boba'aan gara lixaa deemu barmeelli miiliyoona 5 ta'u ulaa kana keessa darba. Kana malees gaasiin dhangala'aa addunyaa 800 ta'u sararuma kana keessa waan darbuuf dhiyeessii annisaa addunyaa keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Ulaan Hormuuz cufamuu hordofee barbaachisummaan galaana diimaa dabaleera. Saudi Arabiyaan buufata Kaayambuurraa boba'aa guuruuf Baabel Mandab fayyadamuu jalqabdeetti. Riyaad guyya guyyaan ujummoowwan bahaarraa boba'aa barmeela miiliyoonaan lakkaa'amuu daddabarsiti. Boba'aa jigitaa fi gaasii dabalatee Baabel Mandab bahaa fi dhiya gidduu sarara daldalaa yoo ta'u, dooniiwwan fe'umsaa baay'ee sarara kanaan darbu. Ulaan Baabel Mandab cufamnaan miidhaan isaa Itoophiyaaf hamaadhaa jedhu xiinxalaan BBC.